jirra jirtu yoo yaa harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan jajjabduu akkaan barbaachisoo ta'e ka guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya gaggabaabsinee gurra isin buusnaa isinis hamma xumuraa dhageeffadhaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib godhaa. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraa dhufaan turaan affeerraa keenya. Biiroon nagaa fi tasgabbii naannoo Tigraay hidhattoonni humna naannoo daangaa Affaar keessa socho'uun guyyaa muraasa keessatti yeroo lammataaf Tigraay weeraruun haleellaa raawwachuu hime. Weerara kanaanis lubbuun namaa darbuu beeksisee jira. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ibsa hagayya 3 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen hidhattoonni Affaar irraa dhufuun irra deddeebiin haleellaa raawwataa jiraachuu himan. Haleellaa ammaatiin miseensi humna nageenyaa tokko ajjeefamuu ibsee jira. Walitti bu'iinsa naannoo daangaa Affaarii fi Tigraay uumame jedhameef gama lachuuyyuu wal komachaa jiru. Haleellaan sanbata darbe raawwatame kun miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee ture. BBC'n Tigraay ajaja hidhattoota Birgeedar Jeneraal Gabra Isgaabir bayyana dhimmicha irratti dubbisuun gabaase. Jeneraalichi kun wal dhabdee nuti qabaachuu hin barbaannedha. Sababni isaas wal dhabdeen kun obbolaa lamaan gidduutti waan ta'eef jechuun walijjiirraa dhukaasaa gara walakkaa sa'aatii fudhateera jedhan. Haalli kun walitti bu'iinsa akka fiduu hin barbaanne kanaafidha gara gammoojjii Affaaritti gadi buune nu gubaa jira. Haa ta'u malee daangaa ce'anii naannoo Affaar seenanii gama hundaan dhukaasa nutti banan jechuun humnoota bulchiinsa yeroo Tigraay himatan. Bulchiinsi yeroo Tigraay immoo hidhattoonni kun daangaa Tigraay ce'anii dhufanii haleellaa raawwatan jechuudhaan himate. Somaaliyaan loltoota miseensa humna ittisa biyyattii kan gartuu Alshabaabiif tumsan jechuudhaan himatan lama murtuu du'aa adabuu beeksifte. Miseensi humna ittisa Somaaliyaa lamaan kun erga manni murtii loltoota biyyattii garee ganna 20 biyyattii jeeqaa jiran jedhee Alshabaab waliin hidhata qabu jechuudhaan irratti muree booda wiixata darbe murtiin du'aa irratti fudhatamuu gabaafame. Loltoonni kunniin lameen ajjechaa ajaja waraana biyyattii gartuu Alshabaab waliin ta'uun qindeessanii jiran himata jedhutu itti dhiyaate. Murtoo kana hordofee loltoonni kun toora murtee du'aarra kaahamanii jiran. Haala kanaan miseensota humna ittisa biyya Somaaliyaa garee Alshabaab waliin hojjetaniif dhaamsa jabaadha jedhamee jira. Qabsoo Oromoo keessatti maqaa guddaa kan qaban Aadde Aaddisee Gannat yookaan haadha urjii du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Haati warraa Dr. Taaddasaa Fidoom sabboontuun Aadde Aaddisee Gannat yookaan haadha urjii agayya 10 bara 2025 Washington DC'tti du'a tasaan boqotuu isaanii sagaleen bilisummaa Oromoo gabaase. Haati urjii umrii isaanii dargaggummaa irraa qabanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hiriiruudhaan kabajamoo mirga uummata isaaniitiif bilisummaadhaaf qooda isaanii irraa barbaadamu nama kennaa tureeru. Haalota ulfaatoo fi rakkoo keessa murannoodhaan darbuun jabina isaanii mul'isanii jiru. Sirni gaggeessaa isaaniis hagayya 17 bara 2025tti kan adeemsifamu yoo ta'u sagantaa ba'ee irraa beekuun danda'amee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n du'a boqotuu sabboontuu Aadde Aaddisee Gannat yookaan haadha urjii gaddi itti dhagahame olaanaa ta'uu ibsee jira. Maatii fi firoottan isaaniitiif jajjabina dabarsee jira. Abbaan warra haadha urjii bulchitoota ABO keessaa tokko kan ta'anii fi hayyuu Oromoo Dr. Taaddasaa Fidoo eebbaa caamsaa 1 bara 2020tti boqochuun isaanii ni yaadatama. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu gurbaan tokko odeeffannoo nuun gahee odeeffannoo isaatiin immoo erga biyya turee na doorsisaa turanii na hidhuudhaaf akkasuma immoo na ajjeesuudhaaf na doorsisaa turanii kana kan godhe mootummaadha. Amma immoo biyya bahee biyya alaa jira. Ammas erga biyya bahee booda viidiyoo tokko waraabuudhaan sirba qabsoo irra kaa'ee poostotee ergasii immoo namoota koomantii jalatti naa barreessan kan biyyatti milishoonnii fi poolisoonni beekan doorsisaa jiru jechuudhaan dubbate mee yaada isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Ani Arsii keessa jiraadha. Arsii keessa osoo jiraatu kanatti qeerroowwan naannoo keenyatti argamanii carraan isaanii waa lama sadii ta'ani. Waa lama sadii ta'an kana keessaa kan danda'u xiyyaaraan keessaa baafatuu ta'e. Kan humna hin qabne galaanaan baafatuu ta'e. Kan kanarraa hafe immoo bosona seeneetiin diina dhukaasuu ta'e. Anis kanumaanii shanii deeggartanaan jedhuudhaa fi anaa fi hiriyoota kan koo hedduu akkasumas garee haala yerooti jedhaniitiin maallaqa gurguddaa haga 50 kaasee nama qabatamaan shanii waliin si argine jedhanii haga 300 kana saamaa turanii jechuun maqaa shanii saama jedhuun. Nuti ammoo lubbuu keenya baafanna jennee lubbuu keenya baafanneetiin bara rabbi jedhe hin dubbanna jenneetiin bara rabbi jedhe hin jiraanna jenneetiin maallaqa guddaa baafnee gara biyya ormaa kanatti dhufnee jechuudha. Ergas dhufe ammootuu kaleessa malee dheengadda sirba caalaa bultume kan amma mootummaa waliin hojjetaatiin jiru kanaan viidiyoo tokko dalageetiin jedhe.
Video kana jala dhufanii namoonni na beekanii fi namoonni na jaalatan laayikii fi koomentii naa godhaa turan. Video an hojjedhe kana waraanni mootummaa jala seenee waraanni mootummaa ganda keenya irratti ramadamee ganda keenya irra jiru kun milkaan kunniin jala seenanii naa rabsaa turan. Akkasumas kan isaan naa rabsan kana koomentii biraatii koomentii isaanii akka reekoordii ol baasee ammallee video biraatii hojjedhe miira aarii keessa seenee hojjedhe. Akkasumas ammallee namoonni laayik naa godhaa turan. Warroota ganda kiyyaatii fi namoota beekan kana warroota laayik naa godhan kana hunda isaanii maqaa isaanii qabatanii haala yerootii keenya jedhanii barbaadanii garii qabanii kan hidhamtu jira. Garii ka barbaadaa ramtu jira. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa ammas odeeffannoon keenya itti fufee jira. Gara odeeffannoo keenya biyya alaatiin dhaqqabeetti isin dabarsaa isinis laayikii fi sheerii tuquu hin dagatinaa. Odeeffannoon keenya biyya alaa akkas jedha. Haleellaa Israa'el hospitaala Al-Shariif magaalaa Gaazaa keessatti argamutti raawwatteen gaazexeessonni Al-Jazeeraa 5 ajjeefamuu miidiyaan Al-Jazeeraa gabaasee jira. Akka gabaasa Al-Jazeeraatti wayita Israa'el hospitaalicha haleeltu gaazexeessonni Anas Shariif fi Muhammad Akahii ogeessa kaameraa Ibrahim Zahir Muhammad Shuufii fi Muumina Awwal bakka turtii gaazexeessota ulaa hospitaalichaa jiru keessa turan. Haleellaan gaazexeessota xiyyeeffatame kun haleellaa suukkaneessaa walabummaa miidiyaa irratti raawwatamedha jedha ibsi Al-Jazeeraa kun. Sirni awwaalcha gaazexeessota Al-Jazeeraa 5 kanaan haleellaa Israa'eliin ajjeefaman Gaazatti gaggeeffamee jira. Israa'el halkan darbe haleellaa Gaazaa keessatti gaggeessiteen gaazexeessota Al-Jazeeraa Gaazaa keessa gabaasan beekamoo Anas Shariif dabalatee gaazexeessota dhaabbatichaa 5 ajjeestee turte. Humni waraanaa Israa'el Anas Shariif miseensa Hamas ta'uu isaa sanadoota garaagaraa irraa mirkaneeffateera jechuudhaan ibse. Ministeerri muummee Qatar Sheek Mohammed Ibn Abdullahiin Israa'el Gaazaa keessatti itti yaadee gaazexeessota irratti xiyyeeffate jechuudhaan balaaleffachuu isaanii dhagahame. Ibsa aangaan kun toora Tiwiitarii irratti qoodeen yakkoonni kunniin kan yaada namaatiin ol ta'uu isaanii ibsan hawaasni addunyaa fi seeronni isaa balaa kan dhaabuu dadhabuu isaanii kan mul'isudha jedhaniiru. Aljazeeraan Qatar keessatti kan hundeeffame yoo ta'u waajjira muummee isaa Dahootti kan argamuu fi gartokkeen mootummaa Qatariin mallaqaan kan gargaaramudha. Haleellaa Israa'el Gaazaa raawwatteen sa'aatii 24 darban keessatti namoonni 69 du'uu ministeerri fayyaa Gaazaa beeksise. Gaazexeessonni Aljazeeraa 5 namoota haleellaa Israa'el Gaazaatti gaggeessiteen du'uu keessaa waraana waggaa 2 Israa'elii fi Hamas gidduutti gaggeeffamee jiruun hanga ammaa Filisxeemonni 61,499 du'anii jiru. Kan madaa'an ammoo lakkoofsi 150,050 caalee jira. Austraaliyaan koora dhaabbata biyyoota gamtoomanii fulbaana dhufu gaggeeffamu irratti Filisxeem beekamtii biyyummaa akka kennitu beeksisuu hordofe. Kuweesiin Yahudota Austraaliyaa tarkaanfii kan akka deeggaru beeksise. Austraaliyaan Filisxeem beekamtii biyyummaa kennuu qofa osoo hin taane walta'iinsa waraanaa kamiyyuu Israa'el wajjin taasistu akka dhaabdus gaafate kuweesiin Yahudotaa kun. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godheen sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.